Amma inni kuni amantii gadhiise. Baga gadhiise. Mirga isaati. Dhufee ture baga dhufe mirga isaati. Ililililil jettanii inni ililchina gaafa inni dhufes. Gaafa inni deebis inyi jettanii hin boo'ina. Abdiin dhimma dhuunfaa isaatiin rakkoo dhuunfaa haadha manaa wajjin hin qabuuni kan zayitiin itti nama. Amantiidhaan isa kana waliin qabsiisina. Asitti too. Namicha tuyyi dhaloonni darbe namaa, dhaloonni ammaa akka namaati, dhaloonni dhufu akka wayiiti. Nuti akka namaati malee nama miti haala amma keessa jirru. Barrii bannee nama alaa olitti galchinee qe'ee keenya diinqa keessa maaltu jira bukoon keenya maali namni alaa dhufe akka inni nu baru hin goonu. Isa kana hanqina akka sabaatti qabna akka amantiittis qabna furadha. Liqinsa. Mi'aafachaa. Dubbiin akkas miti mi'aafachaa. Tokko bade jedhan maraataan eeboo gabaatti darbate. Ajandaa dhimma amantiitiin wal qabatee deemu keessas galee sin beekuu galuu sin barbaadu. Hadha garuu wanti na dubbachiisuu dhufee dhugaa wayin isinitti hima. Obboleessi keenya kuni abdiin yeroo darbee miidhamee ture. Dhugaa wayii barree dhugaadhaan wal gargaarra. Abdiin dhimma dhuunfaa isaatiin rakkoo dhuunfaa haadha manaa wajjin hin qabuuni kan zayitiin itti nama. Amantiidhaan isa kana waliin qabsiisina. Asitti tokko. Amantiidhaaf jecha miti kan zayitiin itti nama. Amantiidhaanis waliin qabsiisina. Abdiin gargaaramuu qaba akka namummaatti. Akka islaamaatti obboleessa keenya islaamaa bira dhaabbachuu dirqama qaba. Akka namummaatti obboleessa keenya namummaa, obboleessa keenya Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Dubbicha fudhatanii qeetti hin galinaa. Gaafan jedhu fudhatanii gara amantaatti hin fiiginaa. Dogongorri keenya immoo akka amantaatti nu hin qabnu. Gaafa namni tokko gara amantaa musliimaa dhufe hin faarsinaa. Ajandaa godhatanii jalan fiiginaa. Nuyi jecha miti namni sun gad dhufe. Yoo dandeessan gadi qabaa manatti barsiisaa waa'ee amantaa. Gaafa inni keessaa gales ajandaan godhinaa duukaan iyyinaa dhiisa. Amantiin islaamaa hanqina hordoftootaan qabu. Hordoftoota biiliyoona 2 ol qaba. Amantii faarsee kan akkana caala jechuun numne na hubadhaa dubbiin deemuuf warri amantaa biraallee. Hanqina keenya nutti ofitti mataa jirra. Ilaame qaawwi xiqqoon isi gaafa banamte qaawwa sanaan akkana olaranne qaawwa sana maaliif ballimna? Maaf dhanne qaawwatti hin duuchine? Akka sabaatti akka amantiitti. Ilaa dhugaa walitti himnee yoo dandeenye wal gorfannee akkaataa deemsa keenyaa tolfanna. Qaawwi wayi banamnaan ajandaa godhannee ballisuu malee qaawwa sana cufuu dandeettii hin qabnu. Amma deengadda birii miilina 16 sassaabamee gargaarsi abdii haa dhaabbatu jedhan. Gaafa isa kana jennu akka amantiitti dubbachuu qabu. Ba'a waa'ee amantii keessa. Abdiin Oromoodha. Bakka akka Oromootti gargaara. Abdiin nama bakka akka namaatti gargaara. Haadha manaa isaatiin mana keessatti wal dhibee zayitiitti naxxe. Dhimma amantiin jiru maal fudhatanii qeetti galtan akka amantiitti. Akka sabaatti dubbicha ilaalaa. Akka namaatti dubbicha ilaalaa. Waa hunda fudhatanii mee fiiginaati. Miidiyaa irratti beekamuuni salphaadha jarri keenya. Namni immoo nama beekamtii qabu jala fiigaa jira malee nama beekumsa qabu jala fiigaa hin jiru. Warri Rabbi beekamtii isinii kenne adiraa of ilaalaa dubbadhaa, of qusataa dubbadhaa. Namni gaafa isinii waa jedhu eenyummaa keessan duddubbee kaa'ee dubbata. Amantii keessan duddubbee kaa'ee dubbata. Waa of keessa gad ilaalaa waa dubbadhaa. Of qofa bakka bu'aan jirtanu gaafa miidiyaa kana irratti baatanii waa barreessitan, gaafa miidiyaa kana irratti baatanii waa dubbattan. Kan kiristaanaa amantiin kiristaanaatiin namni isinitti maxxansa. Kan musliimaa amantii musliimaa isinitti maxxansa. Gaafa dogongorri jiraate. Kan sabaa Oromummaa isinitti maxxansa. Of qofa bakka buutanii miti miidiyaa kana irratti gaafa dubbataa jirtan. Amantiitis hin duuba jira, eenyummaatis hin duuba jira, biyyummaatis hin duuba jira. Gandummaatis hin duuba jira. Maqaa nu waliin balleessinaa, maqaa nu balleessinaa meemi. Waa dogongorri wayii gaafa uumame sirreessaa malee dogongoricha saaxiluun wamti bu'aan dhufu hin jiru. Booddee kana immoo wama fokkuu qofa deemaa jira. Bu'aman hin ilaalle faa isinitti fakkaata. Wallaahi dhokadheetuma hin ilaalle hin dubbadhu. Gabaa ajandaan jiru takkaa dhaabadheen beekuun. Hin dhaabadhus. Bakki ajandaa kabajaa namaan qabdu. Yoon dhaqe nama maatii kootu maqaan badaa, amantii kootu maqaan badaa, eenyummaa kootu maqaan badaa. Ajandaa wayii gaafa dhufu hin dubbadhu an ajandaa sanarra. Callisuudhaan hin dabarsa. Mee callisaa dabarsaa kan sirreessu asirreessu. Amantii barbaade hordofuun mirga abbaati. Maa dhufe maa deemen jedhina. Ofii keessanii waan irra jirtan jabeeffadhaa.
Inni wal waamu inni dhufe haa dhufu inni deeme haa deemu waa wayi garuu no isina kabajuma nama dhabsiisa. Imma abdiittan deebi'a. Abdiin immoo hagargaaramu. Ilaa abdiin kun ilaa amma fakkeenyaaf siichi fuula isaa duriitti hin deebi'u. Moraaliin isaa cabeera. Deebi'ees hojjetachuu hin danda'u. Abdiinis dhimma amantii musliimaa qofa irratti fe'uu hin qabu. Amantiidhaaf jecha hin gubanne. Garuu abdiidhaa miiliyoonni 50 walitti qabamuuf ammallee. Dhugaa wayii barree kaanee waa wayii bareechina. Inni miiliyoona 16 miti miiliyoonni 60 walitti qabamuuf. Mucaan kun haamileen cabeera. Siichi akkamamee yoo dhufe immoo tokko gargaaramnaan Oromoon itti deebi'ee lamaan gargaaru. Duraan gargaarree akkamsiimne jedha osoo waa wayyaa bitamuuf jedhe namni gargaaru hin jiru. Carraa kanaan immoo osoo dhuma birriin bareedaa walitti qabamee fi immoo bareedduudha. Akka namummaatti gargaaruu dirqama qabna. Akka sabummaatti gargaaruu dirqama qabna. Akka amantiittis gargaaruu dirqama qabna. Obboleessa keenya musliimaati. Obboleessa keenya dhiigaati. Lammii Itoophiyaati. Nama ilma namaa akka keenyaati. Aangilii sanaan nama gargaara. Waa fudhatanii qeetti hin galinaa miimi. Dhaloonni dhufu maallurraa barata laata. Isaa meejarri keenya. Waa argi kana hin ho'isina. Wooma hargi kana fudhatanii miidiyaatti hin fiigina. Waa wayi balbala cufannee sirreessuu habarruu. Barrii bannee nama alaa olitti galchinee qe'ee keenya. Diinqa keessa maaltu jira bukoon keenya maali namni alaa dhufe akka nu baruu hin goonu. Isa kana hanqina akka sabaatti qabna akka amantiittis qabna fudhadha. Liqimsa.